Maaliif kun gamaa gartee akka kubbaatti gartee sumaasa fiizee masiyaayyee jedhee kun gartee fiigachi gartee fiigayyee jedhu malee waaqat sumaasisee sirraa baatu malee waaqat anamma rakkooti yoo baruu feetaa miti aboo anaa kijibaa anaa munaafiqaati nama lama ka amantu hararin jira mana kiyyatti ergi bas fayyada asitti na soisi beres kiyatan ayya mama bagi ya bakana biralle amma salaan magriba ge jiralle gara salata de ma garu atamma wata kiti bicha sigaratu barbadan akko buleza ke ko titte chada wata ka kofa wata kiti san aka naf godulle rabbi gadi tabdi sirra qaba okay ati game ille tabat jimalle qamay wan fedelle god okay music an fayyadaminati baka sirba mali in fayyadamin tokkofa wanni sirba fayyadamu Riyari dando beruski. Amma game ogen rabu game zungka. Amma terpot ni orang minat balik problem. Anak wajib juga nanti berlar. Ani nama taman berarti. Wana kena tu kau tokon nada ada buaya tokon. Kalau dia kena ada. Dan intara dia ijak kaya selalade tokon. Amma ijak. Kawan. Malik jenan musikat gan hadisa dak dia pati tala ogon musikat dia pati pergi dia bahan Malik wallah Malik agale namaz ko kulle am bakat dawa ile bakat se ko jaraw ko tunanje minta wallah wan kana ni johan aku macam bukan boleh sih income nya dalam boleh sih namanya hangga kayaknya rakko akan andame azaba mengiru dari semua kaisa anggur jalan kuning itu karena dari semua kaisa tindakan gabo sang Quran karo raparga karla jemu yanin nada itu karena bicarin agak wata kan naik aku bersih kan yo dini watanes nanti kayaknya dini wates yo Quran wates jinjin katman kada dia ya ada pun biji mata nak kaya jaga dia karakter dia wain nama tu pak maka bersih kayaknya amat sempat Semadem kabenya nama apa syarab binti nama ati wow makiyar ra se dang tayo terokong ko Unda wallahi rabbi khairi agar duba me ya jawab duba kame silem bilbila keisani leni asabna abshir unda fiyo akasi mati kele salama jedini ilmu tele rabbi siya gudusu sille rabbi ni amri jabat hunda rabbi siya lafisu salati du'ai kada dume du'ai wan kam yucali furtu khairi hundati furtu rakko hundati gafa hulan ilma namalle namatti cufamte hulan guddon beita hula hada fabba cali yu zamana kana hula marabbi tidiyatu turra gari da ilmi nama hundi qilleensa waliin deema gafa argatte si waliin deema gafa dhabde sirra dheessa gaddi ayyallallatu da namni hundi beita kanafu ati waan dandeeteen oma jidduu rabbii keetii irratti xiyyeeffadhu beekee sitti himu tanuma annasiyaan sidhaamu sillee cinquulleen barbaadu sammuu keellee dhiphisuun barbaadu garuu kennaan ilma namaatun illee hin dhumataa faaruun ilma namaallee hin darbaa qeeqni ilma namaallee hin darbaa ilmi namaa qilleensa duniyaa kana waliin deema yeroo waliin deema boru sibaa hardhaan rabsan kan osoo ati abbaa qabeenyaa guddaa wayii taate jabaa kennaa maalii kennaa tokkicha kenna jedhani sii galee waan amma irra jirtu kana hundallee dhiistee osoo atirraa deebite baatii lama sadi booda maama bayankalees akkas godhee namni yaadatu hin jiru ummanni kenna haguma yeroo saniiti kanaafuu namni dogongoruu rakkoo hin qabu dogongora keessa ammoo galgaleeffatu hin qabani maaliif ajalli rabbiillee nama dhufuu danda'a waan ta'eefi kanaafuu ati waan jidduu keetiif ilma namaa rakkoo hin qabu jidduu keetiif waan rabbii keetii sirreeffadhu abshir Muhammad guyyaan ifaa wayii ni dhufa Arjo, aku maka wanyo bi nikanya mafi namanya ini bira jirti mu wabar ya kan bira jirti anamni watara ya kun nama ati jawab dua ati
cinaa dhaabbattee gaafa dura ati isaan deeggaraatti urtee halkanii biyyaa isaanii ta'aa baafii itti urte san gaafa ati haatee rakkoo ta'e kallattiidhaan mana isaatitti itti dheeyxee itti mattee gaafa siisii laamataatti akkana gadi qabu. Irra guddaa namoota akka feetii kana warra diin irraa tokko jechuuf warra sheekotan ta'in taa'atiitu nama tokko lama si wajji dabalatee nama lamalatti fakkaata. Nama hanga kanaatiitti hangana keessaan amma asiin nagaa baata malee kun mucaan kullaal akkana maqaa diinii balleesse rabbi isa haa darbu rabbi isa haa fuudhu abaarsaa fi kun kana jechuudha barbaadeeti. Lammaffaa yoo yaadatte umraa dhaqeetan dhufee akkuma umraa irraa dhufeen markaza qaraayisii eegalee ilaangajjii sadii qaraayisii eegale. Ani kun yeroo san keessatti waadaa wayii tokko ofumaaf galatu fakkaata. Waan ja'aniiti achirraa ji'a sadii guutuu taa'ee barsiisatti seenee kana keessatti dhaliin kun nama bultullee qabu nama yaa'u daa'imallee qabu ni beekta namni keessaa jartee jirtu amma gaafatamaa bakkasi amma gaa sanirraa achitti yaa'u ansiin silaasa Yes. Okay, haala duniyaa kana osoo rapport si goonee hojiitti akka seentu wayii uummanni si qarqaaree karaa wahiitiin waan wahii hojii waan ilmoo teettiin guddifatu waan keessa teettee guyyaadhaan galii argattu osoo argatte gabaa salphina tana keessaa bahuu fedhii qabda. San kophaa miti waan ati jette laata. Ani wanni kun hedduu amilee na cabsee ta'uu makkanaa kanaatiitu gaafa namummaa dhaqee dhufee ji'a sadii guutuu taa'ee barsiise. Wanni itti na cabse amilee itti na cabse keessaa makkanaa kana. Anamma bakka namni keessaan si gargaara naan jiru kanarraa wallaahi bakka hiifannaadhaan maalitti gammachuu fi jaalalaan illee gama geeggeema taphadhee haala kanaan gartee waan keessaa naman baay'ee duraan yaa'u qalbii keessatti seene jechuudha barbaadeet. Yoo qabaadhe yoo nama afaaniin jedhee na soobu yaa'u kanarra xiqqeenyummaa keessan filadhesin jechuudha barbaadeet naasiraan olee. Dhugama rabbi itti gammachuun qabduumi garuu haaluma amma fakkeenya sababa feetellee qabaadhu namni si aarseellee haa ta'uu rakkatteellee haa ta'uu homa feeteef ati waan kanatti seeni garuu keessa kee ka'atii rabbi wal beeytu waan kan dhugama itti amantee itti gammaddeerta eenyummaa amma ittiin jirtu kan. Abbo Basri itti gammaduu dhiise amma iji jechuun qaatara guyyaa lamaatiin qaba wallaa billaa rafu. Basri ani rakkoo xiyyeessaniitu itti hedduu hirriban kuma jiman qabu kana qaatara kana ofirraa dhoorge yaada kana ofirraa dhoorge jedhee hangana afaan qayyadhee taa'amu malee daalle ilmi namaa namaan beeku namni jaalata nama jaaladhe ani maaliin yaada ture hoggan kitaaba kiyya kan akkanatti diriiree taa'u kan argu duniyaa kanas hoggan yaan duniyaa hogga asiin naqa boggoo wal biratti ilaalu yaatiin kokotti gatiin kun akkamummaa ijjeetiin isuma kanatti yeroo baay'ee rakkatee waan saasaddaa. Kalas yoo rabbiin deema kan harkatti na milkeessan niyyaan yoo rabbiin na milkeesse waan kanarraa jiraatee gara jireenya dheebitti ni deeme jeetan niyyaa qaba tarma bu'aa hin jeetan. Fuulduratti
waanu magaariidhaan si haa inni jechuudha inshaallah rabbi irraa taate. Akkas. Ana malee. Akkamitti maatiin kee ijoolleen kee nagaa jiranii? Alhamdulillah rabbil alamin. Daa'ima ta'e maqaan ishee inni? Daa'ima tiyya Aishaa kan baatu. Kan lammataa? Maa deenyumaa. Maati? Deenyumaa fuudhanii. Okay, lakkaa tokkitti maqabdaa? Yaa. Okay. Bareeda. Amma namni tokko fakkeenya koomantii jalatti reefu ani gaafii si gaafadhee osoo amma kawaasi gargaaranii carraa hojii wayii si uuman taateetii waan kanarraa fooyya'uu jijjiiramuu karoora qabdaa jennaani maaliif gargaarra dalagatee haa nyaatu gadi bahee akka nama kamiitu jedhan. Asirra yaadni kee maal inni? Akkam? Anatu amma reefu osoo amma si gargaaranii hojii wayii si uumanii waan akka geemii, waan akka adabbii, waan akka sirbaa injiraami kun amma waan nama miidiyaa kanarra gootu. Hojii wayii osoo si uumanii maatii kee illee qarqaarataa dalagatu barbaadaa waan kanarraa fagaatu barbaadaa jennaan warri koomantii kana jalaa hedduun ammoo maaliif gargaarama haa dalagatee nyaatu akka nama kamiitu iyyuu. Bakka dalagatee nyaataa jira gaafa laasidiisaa jeenga barbara huddutti of waxxareeti yaa osoo waan akkanaa kana natti haasa'uu baatte habiibi. Maaliif jennaan diin islaamaa yoo jaalatan lakkii Muhammad baan isa hadiisa quraana kaleessaa barsiise isa aqiidaa himu. Isa akkasiitti isa irraa tola bakka akkasii taa'e yoo jan wallaahi jaaladhee asiin dhufan naasira ani nuulee obboleessa kiyya. San ta'uu baannaan rabbiin ittiin nan gaafatu maaliif gende salphina kana dhuftanaan jedhe isaan na obe waan ta'eef obboleessa kiyya. Akkas. Amma beektaa atamma maaliif akka garaana nyaattu beektaan? Beekumsa guddaa qabda beektaa ilmi islaamaa kana baratteertaan durraa si beekaa ammallee anaafatti nama wal jaalatuu fi nama wudu'a walii qabu keessaa tokko nama kabajaa walii qabe. Anamma kagaraana nyaatu namni waa boruuf eeggatuu fi namni bakka wayiin eeydu yoo beekumsa qabuu fi dandeettii qabu san wajjiin hafu garaa nama nyaata. Anamma hamtuu ta'e dubbatuu hin barbaadu, sillee qeequu hin barbaadu, sillee arrabsuu illee hin barbaadu, takkaa sillee arrabsee illee hin beeku. Hattan as bakkuma jiru kanatti wallaahi nama taa'ee walii wal mormine jira. Mee atamma isa qeequu malee sababa isaa guyyaa takka hubattee beektaa jedhee nama taa'ee wal mormeentu jira. Ilmi namaa kun yoo rakkate rakkoon haafa qoree nama qabachiistii jetti Oromoo yoo mammaaktu. Seegalee. Kanaafi baay'izawee hatuu irra haqa namaa hatuu irra atamma namni giiftii sii kennu fedhumaan sii kennaami. Hatuu irra kadhatuu wayya baay'izawee hatuu irra jechaa. Ka barbaade sii kenna ka barbaade dhiisa waan ta'eef jechaa. Dhuga. Ati maafiyaa ta'uu dandeettaa ture, haatuu dandeettaa ture, nama saamuu dandeettaa ture, ijoollee iyyaalaa wajjin walii galtee magaalaa keessa deemtee magaalaa weeraruu dandeettaa ture. Hin goone sana. Haa ta'u malee ila beektaa Muhammad Bayaan. Ilma namaa kana hunda rabbiin akka tokkotti hin uumne. Si ka rabbiin si uumeeti. Sammuu tantee tana ka rabbi kenneef kadhaafii miti. Jeequmsaafii miti. Waan xixiqqoo ittiin haa hojjettuuf gaafuma awwalaatu rabbi islaamummaa tana abbaa barbaadee filatee kenna. Diin islaamaa kanallee ummata miiliyoona meeqa keessa namni kitaaba rabbii baratu namni diin rabbii baratu nama muraasa. Ati beekumsa ati qabdu kanatu naa caala. Maaliif duniyaa caalii beekumsa hagam akka faayidaa qabu argee jira har'a irratti sii galee diin islaamaa ati barte tafsiirri ati barte sii galee akkaataan wanti ati islaamummaa irraa bartee ati qabdu kuni qabeenya nasri haalolee Dubaay keessatti dalagatee qabu caala yoo beekteef jecha. Maaliif qabeenya har'a dalagatee dhume kuni mana tokko birrii miliyoona 5 Adaama bitee yoo garaa itti dhufee diigame hin dhumata sii galee garuu beekumsi diin islaam kaati waggaa meeqa itti kan cartee baratte kuni beekumsa xiqqaadhaa miti. Ati har'a abbaa ilmooti, abbaa soddaati, abbaa soddaatiiti, warra haadha manaa keetitu jira, warra keetitu jira kan si laalu ummaan tanteeta akkas si jaalatu suni yoo ati garuu kasi barsiifattee si guddifattee aalima haa taatuuf ilmi haa baastuuf haa nama barsiistuuf malee durriyyee wama haadhaaf abbaan abaartee waliin miidiyaa irratti dhuftee barbare haa dhuydhuufi miti. Mee asirra yaadni ati ka uumamteefuu kanaaf miti Muhammad Bayaan. Maal jetta asirratti? Yaa Naasir Alolee namni ana caalaa diin kana jaallatu hin jiru. Namni ana caalaa saawwa barnoota diinii kana barnoota aqiidaadhaa kana namni ana caalaa warroonni
an gambar fisis akan ti bola dini kana kab nama itu kabbe ba ini bene jadi kita jaga anamma namni ko ba natti laate video na ratti dalage tun dalaga chu walla sai kadi tun dalaga chu walla le ini nama ko sa laate wa anamma son sila akka mata ko ti amma bakenya bro ko jan patan ada terus ala jirawan de tiko sagale ke onna kasi tiko ala ke jira sagale ke onna fud me dubat okay dan nasina anu de namni uji falkabu nama aba jama ada yom fuda nama apate miti nama uji ummat sani uji san jara dedema wan sila imama isa san to ko lillen ta bakkan gata asin ka to ko dini sa ko fata jirenya sa o fata jira jese ingka itu abadi wala ma galati namma sa sirawan kan jana azizu badan ay namni subatul leri jara nam obole wan kan ke islama ka subatan ke sa annama tok wallahi muhammad ya rabbi nati arga kino azana jira nabira ani hammenya kan ke sidu ba sau lembar bad wan amma te jirtu kanalle wan gari suba dar ka cala baita malifi irrajalan adunya kanarra wanti akka daban jiru dabdi nama na gadna magoti dabdi bakka wa hunda kan ke yoro tokko jiratu yura majibisi gale ilma ma ka ufajjesu yu jalateti miti ka jira ufajjesu miti ka du'a ufajjesu yu jalateti miti al takka takka rakko wanna go hingone hin qabdu namni oso ati rakadde nagal na madai himbo hadisa kanati baratte gurba qoba qabda ati muhammad bayan din rabbi ti fi wa sharrin islama jadurra fagatte jiratu irra dara gutatu irra bela kan kebulte kanani guyya qiyama sanna yodan garwa ka sera manti islama din rabbin gabrotan isafata nami nama jalatu qormata bar fatana namni ya fatana min jero beres famati anggapan tim barabus akan itu barabes akan itu ya yes arab sama wani ka jama akan itu din kana barab ana fi rabbi bir wanted ana rakku awwal an cengkin dan da boko to bain na rabo urmata nan kabdu na namni tayo temo video na rabbatu male thani demo wa rabbatu male cingku mana itu wai wallah billahi inde anda wallah wai malu beres wai jannah tadi